Tidak amat teo gurba suwata ijoolleen suuraa maanaadha. Eegatina waan dandeettaniin gargaara. Ijoolleen Bira dhaabbannaa. Roobsan mucaan kun dhugamaan qabamee batabbo. Koome. Zaminiin kee. Mucaan kee nama zamin. Qabame gaa'e. Shakkii koo taate. Wallahi. Yoo surtaanuun qabirra bu'uun qabamaa hagam taate. Hin qabamu shakkii koo taate. Zamili nama. Wallahi musee nama nuti. Waan dajjiree Muhammad ammallee bara itti deebi'ee. Aboo zamili rabbiin qabii wallahi. Haga diqqootti akkuma anaatitti. Haguma diqqootti itti seene bara daa'imni. Haga diqqootti. Muhammad. Haga diqqootti itti seene Ahmad wallahi. culullee waan jedhe dhageette reefu mataa viidiyoo waraabe Ahmad culullee waan jedhe dhageette affarroo jedhe ila yoo mana hiitee iyyuu jedhe affarroo akkatti dheeressee akkam maraa jedhe laal gaafachi gabba'u ani siba barbaada akkatti jirtu jawaar jedhe Bar waan qabatu dhabe. Baddaa bu'ee laga bu'ee ol bu'ee waan qabatu dhabe. Haga jedhe haa jedhanii humaar gee qaba. Naasuun haasaa bar naasuun. Hollata humaar gee haasaa. Dhiiga tokko amma mucaa kaleessa dheengadda mana dabbaalitti dhiini qabee dhiiga qabee haa ta'u haasaa isaa agartee akkatti udhamaa haasa'u. Uffata miiccataa ture nagar ofii maafiyaan waan naan ajajaanuu isa jedhanii nama qaluu baratu. Bar namni nama qalu kuni nama hedduu ajjeese bar. Nama hedduu harki qalma barateen ta'u bar. Harki dhiigi nama waraanu takka jedhe. Nama qalu jedhe. Suusii itti ta'a bar. Namni zimbiloo akkanuma nama qalu bar barateeti bar. Dhiigni harkisa barateeti bar. Si galaan. Adama dhiiga yoo argu wallahi billahi. Naxama kana laal suukanaa'ee hin dheessa. Koo afarsoo yaada qaba jedha. Amma nu arrabsiise amma nu arrabsa namichi. Nu toliseesi. Wallahi nu raga. Inti isaa namni tasgabbiin haasa'u. Kootu haasa'e afarsoo. Indeessinii. Isin isaa deemu ol seesi nama. Wanni galtasitti galte amma zalulii kana laalime ani amma zalulii fi wannoon doktori eenyu maaliif natti tolan beeyta namni haga isaanii cooran jara doktori eenyu doktor Noovii fi zalulii kanaa taphatan jiran cooran arraba taanan si galaami gandatti bu'an bakka gandaadha inaan dheessan kun hayyummaa abshaalummaa beekumsa namummaa wallahi garuu namni wal tara uumaa rabbi wal dabarse akkuma dheeraa gabaabaa magaala diimaa qottollaa fungaa uume qobsa waa hammalatullee rabbiin gargar uume akkasii nurraa faama anamman jarjara galbiin naziifa si galaame abbaan fedhe waan fedhe jechuu dandeetta keessaan danutti waan baddutti seenu ufiif dida qabriitiyyaaf dida wallahi waa jarjarri uumaadha akkam gootu hin jijjiiramu akkam gootu amala akkam godhuu dandeetta amma osoo uf jijjiira jedhe siiresii kana hiqama akkam osoo jedhe guyyaa keessa naan dhufu itti dhaladhe akkam ga'a Abbo Rabbi yedi Muhammad Abdullah sejala salfanni kaduriti mi kade dagai video kaduriti mi kade maru bakka qabada bakka tolfada bifahara ne gare ka de santu de majira ka de sanille dagai ka sanille wonni jede nagafatte mi afar so dagai sanille Tunggai, tiga cara mana boleh pakai dibin tadi ni abokiya ati rakkon ke bara farsu hayyumma so qabdu akka namat ibata sihi masanille wan jedef warambal kaaba sanille ani akka kiyatti abban fede gon fede fodatu danda sodaachisuma fi haajollen tun akka utun olin demne tun akka wal jala baqa akka wallala walin fiddeefi ahadul ahadi ka amma meati wan berarti okay sodaachis sila tu akan waso data mal sodaachif tarabbi ri me amma takkat ma soda ade Alsir nimbata nis bak indiri riwata kada gefad esh kanta wan mata nanya kenyeru apa anak tu jinjira lala tahe sa wallahi la gefad mamme wallahi sodatu kab mali venan anak da jarti muzammili ke na arge gefad jarti muzammili ke na kisi sik jette bot arge tante yadat de wallahi nuti surrete na raga ba nabi kana tille ko ba ne bole so ati ke wan barban na ta jiran atam yad kasih jira wallahi yada wallahi billahi nabi cakara disa sanu sunum manu karumada wa bainan
Duma sanute. Ya, ya wallahi. Jadi sani itu dihina wallahi. Jaartii jechuun tartiiba duuba jawar. Shimikan. Apole sowaye jaartii di kala ja itti himna ati nama bultii qabu nama si dogongorse roobsan tu si dogongorse nuti jawar saahiba kennatti nimna hasidisu abshir. Mee warra jala jirtanii no jaal burree waa jala jira takka barreeffadhu. Mee jaal burree nama jedhu. Wallahi Jaal burree jala jirta jaal burree nama jedhu. Takka barreeffadhu. Wannan jadi Abboon ofitti abboo afarso abboo Kuno rabbi afarso an du'aay. Rabbu wallahi billahi dhaggeeffadhu namni akka roobsanii kana jallataan jiru kaabinee jawaar qofa laalee ol galcha waan uttaa dubbattu haasa'aan jiru abdii kuma gala Wallahi la. kaabinee haasa'aan jiru wallahi gala haasa'aan jiru Ma kaabinee jawaa. Abdii hukumee takkaan hukumee aboon haasa'aan jiru wallahi laa waa fuudhu haasa'aan jiru wallahi kana jallataan jiru roobsanii kun eegale jara laalee keessa Marfee amma ijoollee waraanamtee bakka hin taane waraanamtee xixxiiqaa jirtu sana irratti itti sirreessanii haa waraanan jettamoo shorophii wayii ajajanii fi deebitee san fudhattu jedhu. laa ila asirratti osoo abdii hukumeen dubbatii waa sitti maan ijoollee poosti godhe san keessa afarsoon ijoolleedha nama daa'imman tanniin dhiisuu fi dandeenya gurguddoo bulguu san fa'aa dhiisuu hin dandeenyu jedhee kopha baase siigalee amma kopha baasuu eegaleera amma eenyu gurbaa ammas taa'ee boo'u kana bulguu jedhee kophatti fannisee jecha siigalee kopha ammallee dubbata waala macallaa sammuu ifitti himi dhageesse dhufte kunoo jamiilaan hayyee gamu dubbo jaalattus jibbitus ta'umsa waan kanaa tokko kakaase si hafuun teessu dhumaan namni si gaafatu ta'a biyyattis galtu naaf tuba akka beekatti illee taatu keessaan baatu. kana sodaachisaa amina ibsaanarrallee buusine laa ibsaan tuqin ibsaanarrallee buusi. Ati guyyaa ashiin fudhatte moo maal tokko si goggore dhugaan guyyuma tokko ichaacha maqaan si badeerati guyyuma tokko si argeetu. Achine aboo ibsaattee oluma haa ta'u aboo adaa gurbaan kun warra balkaaba ati hayyuudha si argee jira yaa ullee naar argee jira laa guyyaa takkaan wallahi guyyaa takkaan maqaan nama yoo dubbanne dhageeffadha abboo mee callisati guyyaa kudhanii fuusi jarri kaan maqaa ifitti buusi ati guyyaa tokko mbar maqaa laa wallahi dhageeffadhu namni ibsa bakka itti dubbannu namne malee akka namni itti oollee abboon iyyin sii deebisa homaa sii godhuu hin danda'u jawaar sirraa kaasuu hin danda'u itti himatuu baatte kun jawaariin keessa waliin beeku tiktookii irra malee ibsaa kana bararratti si haa qabeessu durba wallahi ibsaan hayyuudha jecha nyaasa oluma baasee nyaasa waan firii qabu fooloo naa deebise dura waliin Warraan jedhin lagaye afarsoon amma akka taasifaa mure akka qabamellee argee beekta ati ibsa abbaa jaalalaa achi jira itti dhiyoo jira waan ta'eef jawaariin achi dhaqee sirraa gadaa qaba. fooloo deebisiif ibsaa fooloo deebisiif wallahi dura walirraa qabna gadha'ee walaalu dura walirraa wallahi maamme dhageeffadhu hin shawwatamin isaa miti Ahmad Culullee ka akkanatti ija keessa laalee harka fuudhee hin beeku gurbaan kun eenyu jedhee poosti godhee ibsaallee hin beeku takka namni achitti waliin laalan jedhee ibsaanuu sii galee gaafii adda wannaan inni akkanitti nama cabsu ati rakkoon ani si jibbuuf bara afaan Somaali beekta bakka inni itti si aaru nama cabsitaa barate aboo nama cabsuu miti baa har'a bari ila kunoo laala asliin nama 80 irratti aboo namichi kunoo isin hin beeku godhee kunoo Ahmadiinuu poosti godhe guyyaa kitaaba irraa bitattan san ija keessa waliin laallee nam maal jedhee deebisee ibsaan kun achitti girri jira abbaa kiyya ol jedhanii nama laaluu hin danda'anii jedheen dhugaa jirtu deebisee maa baqbaqeet safaaxaa jira cooraa jedhama amma qooyi bar namni tokko sin beeku bar hujitee beeka malee waan ati gootu beeka amma jawaarsi beeka narra maal jennaani ati waan ajaa'ibaa waan tortora waan bareeduuf si beeka sii galee waan ummata walitti qaatu waan ummata wal nyaachisu sii galee saniin simatti oro wallaahi billaahi baqaqne malee namni akkasii fi dhageeffadhu namni akkasii fi mubaarak musammaa namni akkasii mubaarak musammaa kana akka waan kana hin dhiibne nu godhatu fi tokkoffa abarto udaan ati laayite mubaarak musammaa tutte ajaa'ibu jira udaan ati laayite jechuudha udaan ati laayite maamma kanallee ga'ee jechuudha uladhu kaayee taayi dhaqee harka kaayee uladhu ka ulataa jirtaa udaanuma keena sallaa atiif jawaari
ati jawarillee ulataa jirtanii biree kas dirra yaatanii. Ulacha malee juara kau tu ya tawar semua tu. Wallahi ulataa tak kas dirra yaatanii hundi keessa. Irfan kutaa berarti miti arsuma keessa Cara nak kena ni averso nama dua isa lu kawan. Guyyaa kana azalul guyyaa ratinatti du. Muhammad video ni satu. Guyyaa kana azalul. Muhammad Abdullah. Ni Muhammad Abdullah. Gefen. Afarsa. Mama yang kerja. Muhammad Abdullah saya sesini video satu lagi video madura dema turunle. Kuma tokko fara gefen dulu tidak gefen. Ma apa calik? Mina ke na TV na lagay. Nagapate ba si Singgavan ni? Singgavan ni nagapate kati sen. Nagapate Muhammad Abdullah isa kesa sen nangira rasana. Enung gapate bot. Abdi ko belo gapat. Yo ka na tokko tata woni makin na debi saka. La kama tokko miti tokko fa gara mali vennan inni gafsan kapitana kenna ture kapitana abba mallaqati. Namni kun la keessatti waa nyaatu qaba waan yoo nama harkaa kufe waa nyaatu qaba mallaqa kuma lama ambaasa ture sigale warra wallo. Warra lolu kana kapitaala ture nuti ammoo jeneraalota maaraagaa turre waraana kanan bobbaafna waraanni kun bakka kanatti lafa dheeraa birrii kuma lama kaashii barbaadna jennaan gide masan xuu godhanii jecha isaan sababa kanatti seenanii abbaa kapitaanaati abbaa qabeenyaa biyya kanaati akkasi seenan ana ammoo jiru kana keessa gaafii qaba kan mubaarak musammaatii fi ibsa abbaa jaalalaa qulqulluu godhe kun eessaa dhufe oromoon wallahi namni mubaarak musammaatii fi ibsa abbaa jaalalaa qulqulluu godhe udaan nurraa qaanullee udaan nu tajeesitan jedhee nurraa haqa wallahi jarru dhaabbanne bira farsa sakatta'uun dhaabbanne bira itti fufaa jiran beektan wallahi billahi yoo posting godhin inni sirriin jiru laa wallahi yoo mubaarak musammaa posting godhin bakka lolli kun irraa ka'e ibsaan attaakee jira ganaa gayyaa warri kaayiroo warri inni waliin laayivii oolu kun marti dokumentii qabnaa chanu haasaa qabnaa cha Suudii keessattuu yoo numati afarso ganaa ka suudiitu waggaa tokko nama fudhata ganaa ka yaa'u wasayni achi keessa ganaa ati suuraa ati dhaabbata dheeraa akkuma harka ol baaftetti makiinaa jawaare yaabbataan jirtu kaabiyyi yaabbataan jirtu kaafarsoo yaabbataan jirtu namni isin beeku galuu laasa'e Marsa. afarso barammo sojala buani fago jiru warra muqee majarani albati warra waraka qabdutan hafi male amma furan afarso amma daqiqa keessa biddeetumaan markaza shurtaa raytee itti kennita dhaqa jettan daqiqa shanitti furatu warra balka banan washafana male lafa walun ta'u barnamni jaran akka maami kana miti Muhammad namni kana warri mugii majalaniin tun guutuun isii sirri qulqulleessinaa namni qabdeete namni ati beektu wallahi takkan beekon warra balka keessa barani keessa waa takka jara kan waliin hin jiru afarso hidhatan qabdu Muhammad afarso walitti hidhata qabda a'udhu billahi la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala ani waan akkana bar ma jechuun bar gaafa fuudhanii jedhan maammi hin jiraami sagaleen hin jiraami hin Muhammad Abdullah lubbuulaa dhabe wanni jirtu maali beektaa dhiigni namaa kuni nama keessaan bahu takka haqarabbi zarii ta'e keessan faamilii ta'e keessan ganda keessan sirabba shasii garee tarii namni isinirraa akka tasatti illee akkuma taphaa gootanii isin harkatti du'e hadhoosa yoo jiraat wallahi firraa himi maali yannaani wallahi hin jiru rabbal haati teessi achi dheeyyisu rakkoodha sii galee haadha abbaa yallam hin jiru ani keessaa waan akkanaa ittuma seenuu sin jedha baran oduun maali keessa nu akka ta'u nasbee namaatiin hin qasu wallahi oduun guruppii keessa jirti wallahi wa billahi rabbiin nasbee kee harkaa qabu kaka altat inde ani immoo jalaa qaba maatii qaba bara Muhammad an gafina ibsa absa ya egere kiyaati fi baran wallahi let me give me ila gafina ibsa sigafate kuni ati abboona nagaa mana mata anatu beekan nagaa nagaa fadhan nagee meko yalto mudaana nama Muhammad irraa gabboo rabbi sodaadhaat haadina balsa gafi gafi gafachu feda male ani abo jesi jechaan jiru please aga fatani zalul aga amo anga birris gaafa dhaame Muhammadin bigara birris waa fandi goote Muhammad dagay keessan jiru ani najjeefne harka kiyyattu maa umaan taane osoo hin taane warra wal ajjeesu kana kaamera boodas haa ta'u ka kaamera irrallee haa ta'u
yoo ugurii haala mijeessitee ajjeefteerta yoo akkas yoo goote akkasitti du'a jettee ajjeefteerta waan kana keessa harkan qabu Tanuma ajjeessa jedhama ree. warra wal ajjeessan hin mijeessine haala Tak wallahi alazim wallahi haala mijeessuu miti ittiin waliin mari'an. Ani keessaan bar wallahi nama dubbisu. Gaafa yaa'ii san jechuudha. Si galaami. Ani yoo ol ba'u nagaa buusu gorsuu yeroo takka kanaan kuttee wayitii miidha keessa seenu arrabsuu shiduu waan kiyya. Saniin gara kaan keessaan nama nasbee namaa hin qallaa maali arge walloo hii maali jee natti dhufe nama nasbee namaatiin natti dhufe. Anumaan duuba abbaa. Sana mal Yoo shakabita. ta'u bara salaan dalagataa anin beeytan isa akka dalagataa ta'e beeytani. Sana mal shakabita. Urumbuun afaan ofiitii fagaarsa fudhattee jedhan beeyta. Muhammad Abdallah kun hin ariifata beeyta waa dubbachuudha. Tii jedha akka saree godhaa deebitu kana beeyta. Taan tuqee taan ittara. Bakka sangachi ni faadhaqee waan tuqu natti fakkaata beeyta. Yaa kana osoo sirriitti gadi qoratanii gadi fageessanii ilaalan malee. Amma mayyuu ariifata bara. Ariitiin isaa akka saree godhaa deebitu kana yoo ilaalteeti. Muhammad afaan ati ittiin jettu santu ajjechaa fi tumaa caalanatti fakkaata baran gizee akkas jettu san homo gochaan godhaa jiran fakkeessita santu achiisee Amma kawannoo san bakka qabadha. Amma sana agarte bakka akka waan nama waraana qabu ishigii wayii qabu. Ani bar qaayidaa kee maal beektan narraan beekan aksi namaa deema. Warra yama sodaachisuu fi amma lakkati. Namni amma bakka calawu. Seena jedhama jechuudha. Akka waan nama fichisiisaa ture fakkaata. Akka waan nama waraana qabu agarte bakka qabadha. mallaqa baadha inni jedhu gara laafoo mallaqa baadha inni gara keenya keessatti shamarran keessaa fuullee mallaqa qabaa miti namni mallaqa fardii maaliif mallaqa fardii isaadha bara namni mallaqa nu baasu sigalee deeggarsa mallaqa nu godhu isaadha malee mallaqa qabaa miti. Nanggal maal jette? Maallaqa isatu fandi nu godha isatu maallaqa nu deeggaraa jedhe amma farsoon gara maallaqaa kanaanoo akkamii isin jedhan. Laki bari posting Farsoon bara akkanumaan zimbiloo haasaa wallaahi. Naqeeqaa jira bara bakun qeequmsa jeequmsa bara kan jedhe saniin. Jawal Muhammadillee ka jedhe bar waa'ee Muhammad irratti bulguu mallaqa raabsuu jedhe barre. Sani ree sagalee san dhageeffate riikoortii san dhageeffate mere sagalee san tuba'e. Saniifuu gara maqaa bulguu naa kenne. Bulguu gara Omaati ittiin himatamte san omaati ittiin himatamte san siidha wa inni omo ergaa waliin erganiif agartee ragaa wajjin viidiyoo kee dhaggeeffatee ka'ee laxxaf maxxansa malee akkanumatti lafaa ka'ee akka kennaa viidiyoo maka buusee laxxafu beek ragaa yoo xiqqaate nama kudha barbaadan wal fakkaataa taanaan Ma wakka tare ma mambicho ma wakka to finko pesi ne kabri kota na Muhammad Abdullah ida muka bo kula ni jirta lubu. Ina tolti ba. Wallahi kula ni tunna tol jaga rabbin jala dapat. wali Jirta magala muna. wali Bar jara kana yo arbu bar. Jirta ati. Gida wallah ani len gafto kal marsi yalla de arasan ne fakazze sima adu mala bagadi fakazze Ay kula ni si fakazze koy yalla de da bere baga jirate kasannya dia baga wala karya. wala nagar malah ina si goti le kule mamma dakati dawu dubeti Ya. akati kamu dubeti malah ina si goti Aga gurra jalan ati kalau gitu yang beki. Wah tu jira. Na barbada jira ni sareti. Momenti mana nama jalan leo raite jilo mana nama jalan leo raite Facebook kanarra leo raite kulle sultana makan isi bakin jirren jiru isi le kabajadan shamarran ke sauso ka poste guram tutate kulle yusuf angafarra jirte natti fakat kulle ati wa mana kesa isi makasi wa Obbolay sakit bigyan magal jo tere mo den taw jam bigyan de mu de ma obbolay samanta du wadat ma kana de ser rindala ko Kula ni na ada firati wallahi na mantu. la naman to ko an gaba kan barsi me an ma arsi wallahi gurbasan oso gurbasan jalala gate de ba tersin tu kwan ay
Aga jaalala jette malee lola amma ijoolleen ooftu kana irratti. Amma lola nagee obboleessa kiyya miskiina dalagadhee tuquuf naan jaalala akkas na godhe. Maal jetta jinitti? Waan kana irratti akkam jetta tamma waan kana akkamitti galte beektaa takka namaallee gastii keetiin nama tumsiifnee kanullee beenu walumaan asirra jirra. Namallee jecha ati jette jecha tokko fokkota jira kuma lama kennaa qala bas namti Gaafa amma gaafni sun jedhe gaafa ilma beeraa kiyyaa rahima kiyya akka malee tiranii beektaa mucaan sun ni du'e. du'eeyyuu Sababu waraansa sanii saniif san jedhee barsani hadhaa'e malee akkanumaan zimbiloon dhufnee bar jedhan. innaa ilaahi raaji'uun ayyee Dhiigalaan akkanumaan zimbiloon jennee bar waatu jira bar nama tokko rahima kee tokko yoo miidhan sa'aatii saniif ni butamtaa beeki. naam Osoon turin galgala jedhee ganama dhiifama gaafadhe akka tokko goree arge wallaala wal fixaa jira walii wallaaluun hin taatu jedhee dhiifama gaafadhe. Sanuman na jala deemu jira gaama. la gurbaan bar bulgu eezi maxxansa yoo Kabanda kabulgu. Oromoo nama sama caala. Muhammad Abdallah kairu kan amma bulgu Abdallah hetta bo akam goota sirri. Bulgu warra sirka. Jawaartu marga. Bulgu guddichari tigaan. Yookaan bulguu xinniqu. ane ka jedhu sida CV usmiye maalin kun himmaa tiktookii dhibba seentan dhibba bantan dhibba deebitan gastii waa seentan maali bakka Bara akkas gooti maali rakkin. Laayivii seenaa iyyuu hin jiru bara boon. laa gastii namaa seentan gastii namaa maali Laayivii dhufaa iyyuu hin jiru gaafa takka takka malee. usmiye faa Usmeen namuma namaa dawwalee bilbila namarra cufatu. Seena daqiiqaa shanii turu hin baya. Alba'ee barsuun illee hojjetameessa malee. Baay'ee laawwan